kuweetirraa ani muna mallaqa hedduu harkaa qabaa of akkaawuntii mataa kiyya akka duraan baafadhee dhufe hin jira akkamitti irratti galchachuu danda'a rakkoo qabaa maal jetti asumaan immoo warroonni gatii meeshaalee algarraa bifirraa gatii bareeda gatii jiddu galeessa warri bitachuu barbaadan sana dubbisu hunda gatina isin jechuu barbaada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtu naga keessan fayyaa keessanii arra ramadaana guyyaa 15ffaa magaalaa deemnee dhufnee magaalaa keessaa meeshaalee garagaraa laaluudhaaf meeshaalee baay'ee babbareedaa jira kanaafuu yoo bitadha isin jenna viidiyoo keenyallee like and share subscribe gochuun dagatina isin jechuu barbaada obboleettii kennallee obboleettiin kennamuna ani mallaqa hedduu harkaa qabaa my accounti duraan baafattee dhufte moofaa jechuudha harka qaba accountiin yoo irra waan waraqaan isaa hin haqamini yoo irra deebee wanta guutuu qabaate ta'e akka yaada mataa kiyyaatti accountiin waggaa fedhallee taa'u waan irra gubatu hin jiru yoo baasii irra baaftee bakkeen sun guutame accountii biraasi jechuudha sanumaan jechuudha si haaromsuu danda'a malee wanti ati waan godhatu hin qabu jechuudha ani obboleettii kana keessa na dubbisiisin jedhee ture namoonni accountii haaraa baafachuu barbaadanillee keessa na dubbisaasin jedhee ture accountii haaraa baafachuun biyyoota garagaraa teettanii hin dandeettanii namoonni waliin qunnamsiisuudhaan yani itti baasan rakkoon qabu garuu mootuyyuu isin tokkoffaa rakkoon keessa maanni beektanii gaarii afaanii malee godhachuu dandeetta tokkoffaa accountii si fayyada si qunnama si fayyada mataa kee jechuun si dhiifama si fayyada waan si fayyadu bakka feete jiraatte accountii mataa keetii baafatte irratti galfachuu ni dandeetta achi teettee fakkeenyaaf iqaamaa waraqaa heeyyamaa paasapoortii yoo qabaatte gahaadha footoo gurdi yoo qabaatte gahaadha ka itti baafachuu danda'an firmaa keetii jechuudha kuni salphaamatti gara keessatti na qunnama isin jedhee ture obboleettiin kee kun lakkoosi keessiif na jechuu didee lakkoosi kee jira miti inni mutu tokko akkas godhuu danda'a kanaaf jechuudha ana akkin isin jechuu barbaadu warroonni haaraa baafachuu barbaadanillee accountii keessan baafadhaa mallaqa keessan obboleessa abbaa haadha keessan bakka abbaa haadha keetii waa wacii danda'e obboleettii kee waa wacii danda'e irratti mallaqa hin galchine irratti gaafa mallaqa galchitti namni itti fayyadama ati dhagarre ati biyyaan baa waggaa dheeraa ta'edha Senegalee kanaafuu jechuudha irratti fayyadamee baafadhu itti fayyadame mataa kee fayyada accountii gaafa baafattee gaafa mallaqa kee ja'an yookiin jaalama yookiin waggaa yookiin 8 9 10 mallaqa kee baay'ifattee gaafa irratti dabalte mallaqa kee gaafa galte ofii keetii baafatta namni tokko baasuu hin danda'u Senegalee waan akkasiisan mallaqa keessan qabatanii taa'ina mallaqa keessan accountii keessa ragalfadha waan isin qunnamuun beeytan Senegalee waan akkasiisan jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya kanaafuu jechuudha waniin isin jechuu barbaadu jabaadha accountii kana baafadha accountiin isin fayyada wallahi billahi ramadaana kanamti dubartiin yeroo hunda jaarsatti mallaqa ergitu gaafa galtee isin akkuma duraan dubartii duraanii kinu fakka dubartiin duraanii tu barjabduudha amma sanuun keetu akkam isin fakka dubartiin baadiyaa midhaan mana isiiti gabbaaftee gurgurattee deebiti dubartiin ala teettee jaarsa ofiiti fira ofiiti irratti yookiin nama biraati irratti ergitu yookiin eessuma faarratti ergitu gaafa galtee isii yeroo hundumaa jaarsuma eeggatti yookaan ilmaa isiiti yookaan baqaqaa deemetti ofirraa kutti yoo jaarsa keetillee ka ergitu taate accountii mataa keetii baafadhu sin jedhee ture mallaqa hadiyyaa hin argatta irratti hin darbatta uffataan bituu dhiiftee maal gochuu dhiiftee gaafa galte immoo isan eeggattu odoo hajannas beet akkasitti dhuftee immoo daddaftee baafattee haja san baata gaafa mootuyyuu akkalumatti teettes isa eeggatte taga amma gaafa torbaan hin gabaabachuuf injiraa mitiire namni asitti amma lafa magaalaatti waa rakkatu jira namni tasa namatti dhufu jira waa hedduu jira gaafa kana immoo akkamta maalta jetta jechuudha kanuma maaltu si gahe yeroo hunda isa kadhachuu ofii keetii accountii mataa keetii baafachuu si jaala baafachuu hin dandeetta isin jedhee jira dabalataan immoo meeshaaleen algaan biffeen qumsaatiin bakka
baay'ee rakkasee jira. Dhugaa rabbi namni yeroo kana fayyadamne amma deemee fayyadamuu hin danda'u. Meeshaaleen haala bareedaadhaan gadi bu'aa jira. Jechuun algaan itira 500 220 algaan kanumayyuu jechuudha kana waliin jiru. Kanaafuu mootuyyuu jiddu galeessan yoo bitattan gatii bareedaadhaan yoo bitattan meeshaalee aadaa yoo bittee ol kaatte algaa akka namoonni algaa bituu hin dandeenye fakkeenyaaf meeshaalee mana keessaa bittanii kaachuu dandeettanii gatii madaalawaa isiniin jedheen jira. Meeshaan immoo amma har'a deemnee laallee namootaaf meeshaa binnee dhufne namootuma asuma keessa jiraataniif meeshaa baay'ee bareedaa yani hojjisiifachuu dandeetta jechuudha. Majlis Arabiyaa hojjisiifachuu dandeetta. Bakka wantoonni barbaadanirra baay'ee meeshaan baay'ee jiddu galeessa jira jechuudha. Meeshaalee wuddii meeshaalee mana keessatti waa'ee qaalaadha. Meeshaalee mana keessaa hedduu takkatu guddiidha. Meeshaalee mana keessaa sun immoo isas odoo bitatanii kaa'anii haa ta'u akkuma isin tolee godhaa isin jechuu barbaada. Maaliif wantoota nama fayyadaman meeshaaleen amma kaawwaddadaa jiru meeshaalee aadaati. Meeshaaleen aadaa dabalaa deema. Maali sababni isaa inni dabalaa deemuufi akkuma waan hunduu meeshaan ittiin hojjetan callee ni dabalaa miti. Sababa saniin qoriin mukaa kun ni dabalaa miti sababa saniin. Inshallah Rabbi waan hundumayyuu khayrii haa taasisu. Rabbiin haa laafisu. Rabbiin yaada muraada keenya haa guutu. Isin mootuu jajjabaadha. Ramadaanni guyyaa 15 kun maal isinitti fakkaata? Rabbi warroota biyya Arabaa keessa jirtan Rabbi isin haa laafisu. Yaada muraada keessan isin haa guutu. Dhugaa Rabbi dubbachuuf hedduu ni beekna. Ijoollee sa'aatii yeroo ammaa kanatti dhugaa ni beekna. Kanaafuu waan hundaa Rabbi isin haa laafisu. Yaada muraada keessan isin haa guutu. Isinin jedha jabaadha dalagadha nama dalageetu wali dargaa nama dalageetu harbaafata nama dalageetu boru harka nama jalaba akkasii isinin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Kanatti aansuudhaan immoo ama viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaannaa turaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Viidiyoo kiyya like godha share godha subscribe godha wal hajabeessinu na jajjabeessaa isinin jechuu barbaada. namoonni Lakkosa kiyya barbaadan azala jira. Azala argachuu dandeettanii isin jechuu barbaada. Asuma irratti dhaabaa inshallah amma viidiyoo biraatii walitti deemetti nagaannaa turaa. Baisin jaaladha baisin kabaja. Like illee share illee subscribe illee comment illee hunduma isaatu barreessaa isin jechuu barbaada. Kanuma bye bye.